السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة إن أما محمد ردي مجرى. بتي بس دالنا نجرو خنا ونه. أنا أهم خنا نجرو خنا أجرو. أنا محمد كتير سجرا أنا أهم خيسا. أنا أهم خيسا كتير سجرا أجرو محمد. يا ربي. محمد محمد. أكمل محمد تدوي جاي. خلاص جلسي جرا مجاني لا فورم مالي وادك مقديا جا موتور باكنا كده مقديا وقا خلافين كده مقديا إنك كده جا مقديا كيما فيني حالة سنين نكسيتي هنو ما ماذا كنا تشيس جرا دعائي كده في سنين جنة وقت رافي وقت رافي akkanatti ciisa jira jechaadha amma mana hakimaatti itti dhufee akkasitti akkuman guyyaa isinin jeessanii haala kanatti ciisa jira nyaatallee fidee waa takka nyaata waan jedhamu waa takka nyaatu khalaas haala saniin amma bakka doktorri muqaddiyaa irra dhaabna nyaata yoo nyaachuu baatallee guyyaa lama sadii booda akkas nyaachuun eegala ammaaf nyaata immoo fudhachuun barbaachisu minaamin waan akkasiin anjee nyaata akkasitti akka fitetti firraa deebisee jechuudha reefu asrii kana jechaadha asrii immoo seenuu waan na dhorganiif zaamaa keessaa zaama waan heddumaateef seenuu waan haaf mijinneef akkasitti ammaan tana xiqqishoo zaamaan qallatee amma ol seenee isa bira jira jechuudha haala sanii kunoo amma akkasichiisu jira akka eeda baara gaangartee wanni biratti mana hakamatti fidee darbe mana akama khayro sanam kana jirutti darbe jira de ala sani namma dana jira duai goda fi sanin jada wato da kanya amma insha Allah gara wayati ya ta jira wante Muhammad Muhammad wata kan dubbatu chal ni challe sana anjane dubbu kaisuma jirti dubbu kaisuma jirti bas ni challe semale anje doktor ri ga fannani मैं दुआई को डाल दिया वो तो खाने से नहीं दुआई को डाल दी सरे ऊपर अच्छी सी जम जाओ अक्सर वो तो है ना हाल खाना तो जरा चरम मंद ना बका वान सा डॉक्टरों ने सुम्मीनी बाई काम के सवा वजह जरूर है सुम्मीन अम्मा दवा यार और कभी तसूत अम्मती दफे के सांबो अम्मती न्याने लेने से बरकर वान करना ना वान ते आसानी की akasih jalan yang kalah, mana kerja dia kasih juga, dia bisa dua muka dah jaga, kayu di satu syak jaga, kono cal dia jaga, watak kesagale tak akan, kono sewane hapur esa akka hanati jira, hapur esa komputer agak kesini nak kasih, kono di hapur esa hala hanat jira, sudah jero amman tanah, hapur esa hala hanat jira. يا رب إن شاء الله أنا ويا جندي يانا وان تنقبو كمبيوتر كسيت أفضل سهارة خنان جرا يرو راف عادي ميشان دي سه دبچو دي ماله دبچو هندن تو ماله إن شاء الله نفيا سندو أبو كرار إن شاء الله وتدخل أنا وان تخنا yoo arra laaleeti yoo arra wayyaa'u baate dabbaa gaazaa hafuura kana irra dhaabna minaaminoo akkasuma jaana jechuudha hafuurri isaa kana kun ammoo dawaa isaa kenname dawaan akka jirutti haala kanaan yeroo silaa dhoosanii wanti keessa bakka silaa dawaan hidda keessatti isa fidesan haala kanaan dhoosanii jechaadha subhaanallah rabbi haa fayyisu waan leelluun hin goone qabdu haala kanatti dhoosanii keessa agartee summii keessa jiru sani edda keessa dhiqaa fudhanii jechuudha. Kaniin kana hunda amma akkasitti yoo inni fudhanii waan keessa inni jiru yaada hawwattoota keenya viidiyoo jalqabaa irratti argitanii jirtanii haleessa as edechaadha
bakka kana hunda dhoosanii bakka kana jecha as isinin garsiisa as bakka kana hidda bakka kana kana agartee kana dhoosanii maal akka isaan godhan hin beeku garaachas bakka cinaachaa kana dhoosaniiti keessa naddafan keessa akkas dhiqanii maal godhanii muqaddaa jaha moo torba akkas irra dhaaban jecha sanda isaa san fixan san dura asrii itti dhaqeen ture asrii yeroon itti dhaqu zahamaadha ol naquun naaf waan hin mijatiniif xiqqishoo taayan reefun tan amma itti dhaqee nyaata fidee maal jee nyaata san hunda doktorri akkaan deebisu natti hime nyaata nyaachuun hin danda'amu ammaaf naan jee Maamad callisee jira hanga guyyaa lamaa sadii dubbachuu hin danda'u akkuma sagalee hafuurri isaa jechuudha kompiitara keessatti akkuma argitan lubbuun isaa waan keessa jiraa fi keessa hin jiruun isaatu nama shakkisiisa wallaadhaa jechuudha. Yaa Rabbi fayyisee yaa Rabbi fayyisee. Yaada utuuti mee isinillee du'aa godhaa miti. Du'aa godhaa mee gurbaa kana kunoo musiibaa biraa keessa jira wallahi akka gartee eda akkasitti caltee gartee mana hakamatti bakka eda hakamni na tasgabbeessee dumaan ta'u ni fayyaa naan jeen akkasitti biraa deemuus hin dandeenye achi bira bulee jechuudha. Isinii galee yeroo kana bakka anilleen waan hin jiruufi waan haasa'uufi waan dhiisu adda wallaalee mataa qabaddee mataa buusee akkanatti imimmaan qabachuu dadhabeetiin isa biraa deemee gaara isa biraa deemee bakka kophaa namni nagara dhaqee amma doktoroonni oggunatti haasa'u gaariin doktoroota gaafadhee haala fayyuma isaatii fi gartee rakkoolee summiin qaama keessa wal faca'ee wal gahuu kana hoggaan gaafadhu waan dubbachuun hin danda'amne gartee waan anallee rifachiisee akka malee mudhii na kutu waan akkasii sanatti haasa'a kan ammatti isinitti himuufillee xiqqishoo natti ulfaatee isinitti himuu hin danda'u dhiifamallee naa godhaa. Akkasiinuu bara warafaa eeggatu jiraara nama lubbu jiru eda haa wayyaa'uuf akka lubbuun keessaan ba'anii fi dhoosanii muqaddaa irra dhaabanii keessa naddafanii bakka ni jiraami fakkeenyaaf namni uffata hodhatuuf bakka hodhaa geeffate tokko abbichi hodhu san cireetti muree maal godhee tartiiba godhee warafaa keessa kaa'ee akkasi ta'e san dura jirtu walduraa fi ta'e san booda akkasi jechuudha. Akkasitti amma dhoosanii maal godhanii hin xumuranne malleedha. Warafaa eeggatu jira jechaadha. Isinii galee hafuura laalakkatti waljal Diddee akkasitti daa'imni nu yoo qabaate daa'ima hafuura saffisaan darbuu san amma daa'imaa qaba malee namni guddaan akkasitti hin darbu. Summii akkasitti oowwaasanii viidiyoo irratti maal jettee leelloon maallaqa guddaatti baasetiin bitee nama ajjeesuudhaaf maallaqa irraa gandaguun maal hin barbaachise. Sanuu bara namni kun bara sanuu jaarsa isiiti. Jaarsa isii akkamatti ajjeesuu yaadde akkamatti miidhuu yaadde. Akkaatumi maaliif miidhuun isii barbaachise? Maaliif gartee kana gochuun isii barbaachise? Amma isin daawwattoonni atis hojii jirta atis gartee isiidhaa wajjin akkana godhu jirta akkas maal godhu jirta jettaniiti waan hin taane natti wanni godhaa jirtan. An osoon isii hojii jiraanne maaliif mucaa kana mana akkuma itti dhaqee achitti nyaata geesseefi
nyaanni sanuu osoo narraa fuudhame wayyaa gilaasitti siraafate nyaanni san bitee geessee achitti narraa doktoroonni deebisan anjaanii deebiseen. Akkan jiraanne akkan duune goote amma bara amma maammatti ganaa mana hakamaa seene miisni dubbatu numa ciisa caala. Oo namni bar sagaraa buufillee yookaan hammaama dhaquufillee bar siree sanarraa xiqqishoo ni sossoba. Waa takka numa sossolaa. Hafuurri lubbuun jiraachuu isaanuu kan hin beekne hafuura koompitara keessa jiru san gartee hafuura koompitara keessaa mul'atu sarara gartee koompitara isaa saniin adda baafadhe malee isa yoo laalte egaa waan gartee lubbuun jiru sitti fakkaatu yoo dhugaa lubbuun. Amma waanumaan isaan natti himanii hin qabu jechuun amma doktoroonni osoo reefuun tan amma viidiyoo hanga muraasa takka sanuu ni qajeelta akka isin naan hin jenne haakama maaliif keessan jettanii akkanatti taraa mee kanatti deddeebistanii kun karaa keessaatiin bilbilee naan jaa isin amansiisuudhaaf viidiyoo waa xiqqishoo takka akkana haakama keessee fi kana isin amansiisuudhaaf viidiyoo waa xiqqishoo takka waraabee kunoo mataa duraa irratti kan isin argitan kana. Yoo feetan kanumaa hunda nama antani amma antani mee akkam godhan jettan namni kun amma saahiba kiyya gara biraatiin amma obboleessa sii galee ani toltuun dalagattiin gartee hamtuu biraa keessa seenee jechuudha toltuu dalaguun akka kiyya kana mutama namni toltuu dalagu jechuudha. Kophaa kiyya ta'e bara ampere wani natti ulfaatu kophaa kiyya ta'uu kophaa kiyya akkanatti gartee achi qabee as qabuu kanaatu natti ulfaatu jechuun mucaan kun nama hin qabu saahiba hin qabu yooma saahiba qabaate yooma nama qabaate mana hakamatti illee laatu dhufanii maaliif hin laalle namni isaa akka nama hin qabne namni nama isaa gaafa rakkatee gaafa dhibame arga yeroo sana adda baafata. Wallahi yani mucaa harratti adda baafadha kun dhugaa dubbachuuf baay'ee takkan gadda wallahi. Wallahi baay'ee nama gadda. Daawwattoota keenya ani rakkoon qabu dalagaati jennee rakkoon qabu dhiisee yoo barbaade hanga inni fayyutti jala dhaabbadhee amma dhoosaa edaa san qofatti qarshii meeqa baasnee beektaa? Gara qarshii 220 baafne jechuudha. Tiyyas gaafatti baatee dhumte. Ani hin beeku. Akkam godhu. Rabbuma irratti hin dhiisa malee. Sanuu maala guddaa sanatti baasee wal'aanni isaa ganaa bara ammas. Wal'aansi isaa jechaadha gana itti fufan malee wal'aansa guddaatu hafeef ammas hin dhiyaatu jechuudha. Haa ammaan tana edaa kafaltii edaa qofatti qarshii 220 baase maal ayyaa hagana hafe yoo rabbi nu dandeesse egaa ni goona yoo taane rabbi mara deemnee du'aamu goonaa fi meesinillee du'aa godhaa fi rakkoolee loon keessa nu buuste sana yoo rabbi nu laafise keessaa baafne yaalla borullee inshaallah yoo rabbi jee itti deddeebi'eetin akkasitti waan irra ga'e viidiyoodhaan isin biraan gaa deema.